Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Keemboon Miidiyaa nagaa keessanii fayyaadha. Har'as viidiyoo tokko walitti deebinee jirra. Guyyootan darban keessaa viidiyoo har'aa kana wajjin kan wal qabatu siniif hojjedheetan ture. Innis maalinni Doggis yookaan immoo teelegiraamiidhaan taataaf kan gochaa turre keessaa tokko kan ta'e Doggis listii gaafa guyyaa 26 akka ta'u ni beekama. Isaan keessaa exchangeota list irratti ta'an keessaa tokko kan ta'e Bitgate irratti viidiyoo darbeeratti siniif hojjedheetan ture. Har'a immoo hawwii guddaadhaan eegamaatii kan turee fi list irratti yoo ta'e gatii guddaa baasa jedhamee kan eegamaa ture Binance irratti list akka ta'u beekamee jira. Egaa viidiyoo har'aa kanaan isteeppii jalqabaa hanga dhumaatti akkamiin Doggis yookaan immoo hojii hojjenne kana gara Binance keenyaatti akka dabarfannu isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti ilaaluudhaan isteeppii sirriidhaan hojii hojjettan kana haala gaariin akka dabarfattan isiniin jedha. Jalqabaa kaastanii hanga dhumaatti akka nu daawwattan isin affeereera. Chaanalii keenya yoo jaallattan subscribe gochuudhaan like share gochuun nu duukaa bu'aa. Gara viidiyootti dabarru. Egaa akkuma beekamu hojiin hangammaa hojjedhe kinoo akkuma agartan kana 39dha. Jalqabaa deposit to exchange jettu kana tuqnee wantoota jiran isinitti agarsiisaa jechuudha. Baalaansii hangammaa hojjenne kana karaa lamaan dabarsuu dandeenya yookaan immoo waaletii keenya lamaanitti dabarfachuu dandeenya. Innis exchange fi waaletiin Telegram kan jedhu kanadha. Akkuma beekamu isa darbeenis exchange keessaa Bitgate irratti akkamiin akka dabarfamu isin agarsiisitan ture. Har'as exchangeota keessaa Binance irratti akkamiin akka dabarfannu isinitti agarsiisa. Exchange jettu kana irratti continue jenna. Egaa akkas jennee booddee exchangeota garaagaraa nu dhufa. Binance, OKX, Bybit, Bitgate, Gateway kan jedhu nu dhufa. Har'aaf viidiyoo kanan isinitti agarsiisu Binance jettu kanadha. Binance irratti send here jettu kana tuqna. Binance yoo qabaattan yes I have it jettu kana tuqna. Erga akkasitti nu dhufee booddee Doggis keenya yookaan immoo hojii hojjenne kana gara Binancetti dabarfachuudhaaf wantoota lama nu gaafata jechuudha. Innis maal inni Doggis deposit address isa kan keenyaa fi memo keenya. Egaa akkuma beekamu Binance irratti Doggis Notcoin fi Toncoin addressiin isaanii fi memoon isaanii tokko jedhamee ture. Namoonni riskii fudhatanii dabarsan illee jiru akkuma jedhames tokkodha. Garuu yeroo ammaa kana Doggis addressiin isaas memoon isaas dhufee waan jiruuf iyyuu haala salphaadhaan achirraa fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Akkamiin akka Binance irraa addressii keenyaa fi memoo keenya fudhannu isinitti agarsiisaa nu duukaa bu'a. Gara akkaawuntii keenya Binance keessa seenna. Erga akkasitti seennee booddee wanti nuti yaaduu qabnu yookaan immoo wanti nuti mirkaneeffachuu qabnu keessaa inni tokko Binance akkaawuntiin keenya verify ta'uusaadha. Akkaawuntiin keenya verify hin taane taanaan hojii nuti hangammaa hojjenne as galus bu'aan qabu yookaan dadhabbiin keenya duwwaatti hafaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkaawuntiin keenya verify ta'uusaa check gochuu qabna. Ammaan kiyya akkasinitti agarsiisutti kinoo akkuma agartan kana akkaawuntiin Binance kiyya verify ta'eera kinoo verify jedhee jira. Kanaafiyyuu deposit onasitti godhe yookaan immoo yoon hojiin hojjedhe kanasitti erga rakkoon qabu jechuudha. Akkamitti Doggis yookaan addressii keenyaa asirraa arganne kan jedhu isinitti agarsiisa. Karaa lamaan argachuu dandeenya. Innis wallet ishee jettu kana keessa gallee deposit ishee jettu kana tuqna. Erga akkasitti nu dhufee booddee wantoota garaagaraa nu fida. P2P trading, Bybit USD, deposit crypto kan jedhu nu dhufa. Doggis keenya yookaan immoo addressii keenya kan argannu deposit crypto ishee jettu kana keessadha. Erga akkasitti tuqnee booddee yoo duraan search gooteen jiraattan istrii jalatti sinii fida. Yoo search hin goone immoo search coins bakka jettu kanatti Doggis jettanii barreessitu. Akkuma ilaalaa jirtan erga akkasitti barreessitanii booddee kinoo siniif dhufa keessanii galtu. Yeroo keessa galtan neetworkii isaas hin filachiisa. Doggis Notcoin fi Toncoin neetworkiin isaanii tokkichuma innis Toncoinidha. Kanaafiyyuu Toncoin ishee jettu kanarratti tuqxu jechuudha. Erga akkasitti tuqxanii booddee kinoo deposit addressii keessan memoo keessan sinii fida. Isa sinii fide kana of eeggannoo guddaadhaan bakka inni siniin jedhutti deemtanii too paste gootu jechuudha. Asii copy gootanii too
Yoo koppiin illee isinii ta'uu baate of eeggannoo guddaadhaan barreessuudhaan achitti peesti gochuu dandeessu jechuudha. Amma of eeggannoo guddaadhaan koppii gooneeti achi geessinaa jechuudha. Nu duukaa bu'aa. Jalqaba irratti deposit address jechuu kana koppii goonaa. Erga akkasitti koppii goonee booddee akkuma agartan erga koppii goonee booddee dhufnee dogs deposit address jechuu kana irratti peesti jennaa. Akkasitti peesti jennaa. Wanti nu gaafate keessaan lammaffaan immoo meemoodha. Amma immoo meemoo finnaa jechuudha. Ishii meemoo ishee jettu kana koppii goonaa. Erga akkasitti koppii goonee ammas teelegiraam kan keessa deebinee meemoo ishee jettu kana bakka meemootti peesti goonaa jechuudha. Erga akkasitti peesti goonee booddee seendi ishee jettu kana tuqnaa. Erga seendi goonee booddee konfermi waan isin gochuu qabdan gaaffinni isin gaafatu jira. Gaaffii isaan keessaa deposit addressiin keessanii fi meemoon keessan sirriidha kan jedhu isin gaafata. Inni lammaffaan immoo KYC yookaan immoo akkaawuntiin keessan verify ta'eera kan jedhu isin gaafata. Yoo inni ta'eera ta'e yookaan immoo yoo itti amantan ta'e akka konfermeeshin jettu kana tuqxu. Akkuma beekamu Binance irratti doogis liistii waan ta'uuf iyyuu namoota tokko hanga 500,000 dafanii gara Binance'itti erganiif doogisii 20,000 akka kennan dubbatanii jiru. Isaan booddee immoo warra dhufan 500,000 ol warra jiran immoo 10,000 tokko isaaniitiif akka kennamu himaniiru. Kanaafiyyuu carraa kanatti hanga fayyadamtanii isiniin jedha. Yoo itti walii galtan yookaan immoo konfermii kana yoo guuttanii I confirm jettu jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa. Yoo isinitti tole like share gochuun dagatiina. Wantiin gara viidiyoo isiniif hojjedhu yoo jiraate immoo koomentii jalatti barreessaa. Galatooma.